sirriitti yaadu lakki waan kana keessaa bahee dhaabbadhee wanti isarra ga'e kun beekaati bar parsantiin 75 nama beekaa jallataa ta'u jira beektaa waa hunda soo beeku nama suba qaba waan beeku malee bar beeku wallaalaniiti miti beektaa osoma beeku kan xammamu jira rabbi keessa xammamsa malee bar wallaalaniiti miti namni hundi wallaaleeti dhugaa isaa namni martuun beeka wallaahi wallaalaa faana deemtee wallaalumsa isaa kirikkirii maal gootaree ati rabbiif jecha goote galees waan ta'eef afaanuma kee ustee biraakus tawaan kana sii galee durumaa callistee gara dala wanti keetii yoo ajandaa barbaadde yoo mallaqa barbaadde namni sun borunaa kafala borunaa kenna boru bakka naa buusa borunaa gargaaraa yoo iyyaanne ta'e rabbiif jecha goote ilmi namaa yoo wakabaa godhu ati biraa galta sii galee galees rabbumaa goote waan ta'eef yoo garuu nama ajandaa barbaadu taate nama walit dhahee wanti jedhu yoo barbaadde gurraa fi maqaa akkas yoo barbaadde akkana godhee fi akkana ta'ee jetta dhuftee sila sun barbaachisu yoo kaleessa namaa fi miti rabbiif jecha goote inuma ustaa abbaan fedhe waan fedhe siinaa jedhu ati khayrii yaaddee khayrii mateessa abbaan fedhe sharrii sitti haa yaadu inni wamaa facaafati haamata sii galee an sammuu kiyyoo waan of hime anatu beeka abbaan fedhe immoo waan fedhe haasawuun mirga isaatti dhorkuu hin danda'u sii galee kanaaf immoo deebitee diqqaattee diqqaa faana deebisuun diqqaatudha beektaa namni yeroo ammaa hin beektu ati osuma dhugaa kee beekan osuma waa hunda kee argan waan hin taane sirra kaa'u kana laafaadha barku ilma namaa hin ulfaata yaa ilma namaa jedhan beektee ilmi namaa kun yeroo fi saayinsiin osoo jijjiiruu baate gochiisaa jaldeessarra hamaadha jedhan beektee ammayyuu ka barnoonni hin jijjiirin ka haalli hin jijjiirin jaldeessarra waa balleessu baay'eetu jira ammayyuu kanuma argaa jirru waan taateefi don't worry about it. Sababni isaa akkuma dubbii dura jennee dhalli namaa gargaaruudha silaa saayinsiin isaa jiraateetuma waan jiruu jire bineensaa jiraachuun qabu dhalli namaa sii jala miti xiqqoo isarraa wayyaa waan ta'e jiraatu. Hiriyaa meeqa kamtu jiraati maal taate ta'iiba hiriyaa meeqa kan ookaa billaa siddeemu waan biraatiin dharaan siddeemu shiraan siddeemu kaate osuma beektu waan gaarii dadayduuf sii galee. Namuma beektu yookaan namuma sitti dhiyaatu yeroo baay'ee waan gaarii osuma ati yaadduuf wanna sumni waan badaa akkasitti yaadu meeqa kamtu jira. Garuu namni sun kama facaafati haamata sii galee. Ati osuma beektu nama meeqa kan sappoorti godhaa deemtu kan inni sharrii sitti yaadu kan inni guddina kee hin feene kan inni jijjiirama kee hin feene isa akkasiisan gad deebitee isa faana akka isaatti marzii ta'uu hin qabdu ati sii galee. Haga dandeetteen gaarii. Yoo san sammuu isaa hin dhukkubsita yoo san sammuun isaa itti dhagahama sii galee osoon ani billaan itti deemu akkamiin nyaataan naddeema waan jedhu namni sii galee namni yeroo ammaa immoo akkasuma osuma inni sharrii sii yaadu osuma inni si arrabsu arraba isaa san garama qabattee waan gaarii yaaddaaf sii galee akka hilliinaan isaa itti dhagahamu akka sammuu isaa intini jechuudhaaf ilma namaa malee hin ulfaatu yoo faana intini jettu. Kanaafi wanni ati jette sirriidha beektaa akkuma sana wanni nu goonu kuni jireenya bineensaan addaa ta'uu danda'u qabaate yoo xiqqaate waan amma namoonni tokko godhan bineensi sinuma godha in nyaata in dhuga gaafa ammoo yeroon isaa gahe akkuma isaa namni martinuu halkan bakka wayii bakka itti mataa waa jala qabatu qaba mitiire boolla keessas haa ta'u bishaan keessa deebi'ee innis kanuma godha. Garuu gaafa yaaddee jette gaafa nama gargaartee jette xiqqoo jireenya bineensaa irraa isteeppii takka ol siittee jiraattaa jechuudha. So jireenya akkasiisan osoo hin ta'in jireenya akka namaatitti osoo hin jiraanna taate irra wayyaadha. Akkuma jamuun jette daayirektilii yoo dhaalte dhalli namaa waan gootuuf fakkeenyaaf tola ooltummaa ati nama tokko oolteef gatii namni sun sii kanfalee yoo ilaale namni biraa shook ta'a sii gala miti. Nama rifaasisa. Indirect garuu namuma waan taateefu ati gargaaruu hin dhaabdu sii gala miti. Abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu atis amma asirratti akka tasaa miidiyaa kanarratti nama tokko kana akka tasaa namni arge malee miidiyaa kanarratti keessaa nama meeqa gargaarteerta ta'a jireenya nama meeqa jijjiirteerta ta'a. So namoonni gargaarsa barbaadanis sababa namoota hamoo kanniinii gargaarsa dhabuu hin qaban waan jedhu kana. Jira so kanaaf jecha sababa nama hamaa kana gargaarsa nama gargaaruun
dhaabuun gaarii miti waan jedhu kana kabajamu itti fuufi dubbachuu. Kanaafuu itti fuufii gargaarii jamu aga dandeetteen waan gargaartuun hundi keessanuu ilma namaa jecha. Way abdiyyee dhugaadha jee tokko akkan jechuun dandeettu. Keessa wanni nama dhukkubu baay'ee jira beektaa madaa namaa irratti kee argita. Gurbaan kun jabaadha laphee baata. Waaqsi kun nameera Jamiila. Uumatu kun nameera zillee akka kana intani jedhaa jirtu. Martuu waan akkanaa irra dhugaa dubbachuuf namni. Namee xiqqaa lamaamo. Kiyyafaa barfati irraan baradhu wanti badaa ta'e maal akka ta'e beektaa? Hatta akka keetii san ta'e bororraan baradhu. Ittuma deebi'a. Iftaan illee sanuma. Anuma ittuma deebi'a. Amma garuu adaa ana birchaa biraa miti. Namni biraallee akkasuma ta'a jedhe yeroo keessan arga beektaa nawan jedhe maaliif dhimma san sirriitti beeka. Abdiyyeen gisee san na bira dhufanii maal jedhanii beeka. Sirriitti waan beekuuf jechuudha. Aadaa wanti ana qunnamu yeroon an irraan baranne. Namni harka si yaada'uu fi girrisaa baay'ee argachuudhaaf jecha yoo hin goota taate gaafuma siqee kan biraa deebita sii galaamiiti. Garuu ati waan kaayyoo qabu waan boruuf yookiin ofii kiyyaa fi rabbiif jecha hojjedha jettu immoo yoomillee hin dhiistu. Girrisaan harka sii dha'eef hin dhiistu siqee keef ittiin fuuftu sii galamiti waan gootetti hin gaabbitu jechuudha. So kanaafi dhuguma dubbachuuf hojiin kan kee namni ittiin gammanne yoo jiraate seexanaa fi akka duratti namni jedhe sanii warra garatti iyyuu osoo hafe osoo jedhan garaa nama ba'etu itti hinaafa yookiin ammoo itti nama qeeqa jechuu barbaadeeti. So jabaadhu hin jirraa rabbi si guddisoo amtoon sin argine waan gootu kanas duubatti hin deebini jabaadhu dalagaa kee dalagadhu dhugamaanii platformii waan jiran kana keessaa wanni kun illeen ittiin ka walqee kan ganda namaa ittiin wal arrabsan nama waan gaarii hojjetu ittiin ka arrabsan osoo hin taane nama sanaaf kireediitii kennaati nagada asirratti beektaa. Laa je'anii warri miidiyaa already namni miidiyaa namoonni baay'een amma hin dudubbannu jecha maaf malee waan baay'ee beektaa osuma wayya noo dandeessa. Ilma namaatiif jecha miti hunda akka ilma namaatiif silaa namni bishaan waliin obaasu akka yeroo ammaa kana si galee garuu akka namaa wallaahi lazim. Yaa dhugaadha dubbiif karaa osuma argan irraa goranii ati irrumaa gori hojii kee afaan hin jedhu sii dalagadhu jamuu baga nagaan dhufte mangistii haadha siiqqee warra sikkooman. Baga nagaan eedan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtanii fayyaa? Nagaa akkamii fayyuma? Jirtaa eessa badde abduu jirtaa sila fati akkam? Nagaa fayyaadhaan ni jirtanii? Jirra. Inni liqeebe gaafa asirratti ajandaan akkana tatta'u kana beektaa jalaa gortee laafatee mishigii qabatte. Laaltaani? Anu wallaahi sababuma jaraa nama jibbee dhuuf. Jibbinaa nama. Lammata anaa barta akka qajamtu achi seenu. Nama jibbu nama miidhuu yuudha. Banne fati. Amma achi jedhee baranii haraama jedhee lammata kaan fiduu kaan fiduu kaan mucattii tana bar ajaa'iba abdiin na bira fiduu dhabe jedhee wallaahi kunoo na bira oolaniimi loleeni osoo argite. Gaaf tokko dubbiin kee uffata bitaa fi fidiin jedheeni guyyaa tokko beellamne bakka amma dhufnee kana jedhee itti bilbilee. Irreedha garuu gaaf tokko abdii yoo ati gaafattu si dhagaa ture akka tasaa gastii jalaa jira. Akkuma jirutti nama wayii gaafa. Loleeni uffata bitaa fi natti toluu dhabee fidiinii koottu jedheeni. Kana kan si aarsu beektaa yoo nama sanii yoo. Bakka rabbiin na baasuu fi adaani san bara asillee haateettu jedhee. Maal keessa wal fatte rabbirraa argatta beeki nama tokko gaafa waa wayii bakkannaa wayiis ta'ii gargaarsas ta'ii gama biraatiin sabira dhaabattu isarraa waan gaarii eegdee. Ani sababa san nama jibbe abduu kiyya wallaahi nama qarqaaru jechuun arraba miidiyaa yoo ta'e maal godhu akka kiyyaa ammoo nama ofi fidu hin jiru ba. Hundaa miti beektaa Jamiilaas bira. Haara hundaa miti sanuma callisanii.
hundaa miti rakkataan illee jira. Fati atiin argine callise ati nama tokko nama isin gadi baasaniifi. Anuyyuu argeera ofirrattuyyuu. Wallaahi waan feete gootee fi namni kenna. Ani waan beekuuf ofirratti beekaa baran. An achi deemi eebalu akkas ta'e takka fa'aa kaleessa dhuftee Adaamaa namni wayii aarii kana jira beektaa. Adaamaa mucattiin takka gaggabdee akkas goonee innaan maal Jamiila malee namni hin jiru ree jedhee ofirraa rabsee arge. Wallaahi. Lakki waan kana. Sambooda natti dhagahama beektaa halkan. Namaaf jechuu baattee yoo rabbiif jecha goote maa Jamiila normaalidha bara nama irraa waan gaarii. Namaaf jettee ila rabbiif jettee goote durallee nama saniif jettee. Namni suni badaa ta'ee hamaa ta'ee ati siin galu. Garuu maal taata si fakkaate Fati namaami sitti dhagahama. Sitti dhagahamaa dhugaadha nama sanna adada inni waan badaa si yaadu rabbi khayrii siif godhaa beekta. Nama ati tola oolteef yoo inni waan hamtu si yaade daran nama kaanii wal qixaa miti sii galee. Nama miidhaan si deemu ati khayrii yoo itti deemte ati daran kan kaaniin wal qixaa miti. Nama normaalii wal qixaa miti. Namni ati gargaartuu fi namni kun tokko miti. Ka ati gargaartu rabbiif jecha yoo inni si miidhe itti fi sanii dachaa sanii miidhamaa ta'a inni si. Yoo ma asirra baasuu baattee lafarratti keessaan akkuma